Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa kan addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya kan Oromoodhaa kan Kiristaanaa fi kan Waaqeffataa hundi keessanuu baga nagaan dhiyaatanii kaanis ummanni nurratti haadha qabu sagantaan teenya taarraa Yohaannis obbo Leencoo Lataa yookiis maqaa isaa kan dhalootaa fi kan dhugaadhaa Yohaannis Lataa bara 27 yookiis 28 seenaa irratti booda Karabiyyaa galuudhaaf haala mijeeffachaa akka jiru duraanis waan quba qabamu ammaas haareetti dubbiin kaatee jirti jechuudha. Obbo Leencoo Lataa yookiis Yohaannis Lataadha maqaa isaa kan dhugaa Yohaannis Lataatiin maaliif Karabiyyaa galuu barbaachise? Obbo Leencoon obbo Yohaannis Lataa biyyatti galuudhaaf ammaan tana yeroo tanatti maaliif isaan barbaachise? Bara 27 Dr. Abiy Ahmed yookiis obbo Lammaa Magarsaadha Angoo qabachuudhaan yookiis qeeyroon dhalachuun qabsoon qeeyroon gaggeessitu. Qabsoo qeeyroon gaggeessitu tanaatu biyya galuu isin yaadachise. Dr. Abiy Ahmed ilmi Oromoo masaraa mootummaa seenuudhaatu biyya galuu isin yaadachise. Gaafa mallas biyya bulchaa ture biyya galuu maa yaadatina. Yoo quuqamni sabaa jiraate. Yoo hadooddiin sabaa jiraatte, yoo laalaan sabaa jiraatte, yoo ummataaf wareega kafaluuf qophii taate, taruma duraatu 1990 takkatti booleemmaa baatan. Maaliif ganamuma duraatu booleedhaan baatan? Sababuma yoo dhugaadhaan qabsoonni nuti congratulations isiniin hin jennu. Bad luck isiniin hin jenna nuti. Nuti wanni isiniin hin jennu hongawaa isiniin hin jenna. Dhiigni gumaa namoota dhabamsiistanii isinirraa lafa Oromiyaatti haa kafalamuu isinin hin jenna. Ilmaan murtii guutuudha, joolleen qeeyroodha, dhiiga abbootiisii, dhiiga obboleeyyansi isinirraa kafalattuu isinin hin jenna. Deemaa milkaa'aa isinin hin jennu nuti. Good luck isinin hin jennu, congratulations isinin hin jennu, bad luck isinin hin jenna jechuu nuti. Maaliif? Qabsoo Oromoodhaa ganamuma duraarraa bosona seentanii bakka lama cabsuudhaan. Oromoon gosaa fi amantiidhaan akka adda hiramtu taasisuudhaan. Oromoon naannoodhaan akka qoqqoodamtu godhuudhaan. Qabsoon Oromiyaadhaa fi abbaa biyyummaatiif falmamtu Oromiyaarraa gara Itoophiyaatti akka geeddaramtu keessa teessanii qabsoo sabaa fashaleessuudhaan. Murtii guutoota qeyroolee ganamaa wal ficcisiisuu fi honga qabsoo akka oomishamtu taasisuudhaan. Akka ilmaan Oromoodhaa gamana ifii warrukutanii laggeen garagaraa gaarreen garagaraa keessa wareegaman barbaachisne kafalan shiraxaxuudhaan. Ilmaan Oromoodhaa 30 olitti tilmaamamu wal ficcisiisuudhaan. Akka qabsoon bilisummaa abbaa biyyaa san hin milkooyne taasisuudhaan. Masaraa mootummaa keessa seentanii wiskii Mallas Zeenaawii wajjin karabaattaa hidhattanii dhugaa baatanii shira xaxxanii ana dabalatee qabsaa'ota sabaa fi wareegama kafalajee hidhate qawwee hiikkachiisuudhaan akka diinni samii fi lafaan nu reebee nu jeesu nu taasisuudhaan ilmaan Oromoo meeqaatam akka isaan dhabamanii achi buuteen isaanii dhabamtu taasisuudhaan. Jaalawwan kiyya qaqqaalii meeqaatamu akka isaan dhabaman taasisuudhaan kaan kakka jaalnadhii gammadaa tokkicha ija barbadaa ka abbaa fadhe nagayaan jiraatu nagaa wajji jiraannaa yookaan ammoo biyyaa fi lafa Oromiyaa irratti abbaan fadhe biyyaa fi lafa Oromiyaa irratti kan murteessu Oromoodha malee kan biraa jiraachuu hin danda'u nama jau hadheeffata quuqama nama sabaafif kanne dhabamsiisuudhaan qabsoo Oromoodhaa gurgurattanii ilmaan Oromoodhaa gurgurattanii akka firaatti jechuudha. Mana hidha eega booleen baatan booleen deebitanii ilmaan Oromoo meeqaatam kan mana hidhaa keessatti ilaammaa gidiraa meeqa arku jiru osoo isaanii hin laalatin osoo isaaniif hin gaabbin. Tokkicha eessuma keetii hidhaa keessaa fuutee booleedhaan bahuudhaan bara 27 dabre guutuu qabsoo Oromoo irratti yakka hongan qabne kadhiifama siin kannine
سيخنو في سنتين راوچا ترونك شكيتا كان قبو أورمون دالوني أماوندي لكت بينتنا يجو نوتي هم باوريغم توتا منا مورا ورانا هورسوتي مورا ورانا هورسو خاتي تيارة سميدان التروبسيته لفان التروبسيسته آتي ميلا خيتين دفتة هيدان نونو هيكاتشيسته إفبودا سوسوها نونجته قوين واركا غورته أكاي نوتي دابا منو نبيرات هليكوفتر كورته خورت إسان سني نوتي هم باجر سنيتي آتي غلطة تانان سجل غلوتين آتي غلطة تانان سجل غلوتين ilmaan murti guutuudha joolleen qeerroodha warri eessumman irraa wareegaman warri abbootiin isaanii dhabamanii hafan warreen obboleeyyan isaanii dhabamanii hafan warreen haati isaanii ilmaan dhabdee ammallee booyaa jirtu kayaati xayyaaraan baatee xayyaaraan deebichee tokkicha eessumaa fudhattee hiyyeessa ilmaan oromoo hiyyeeyyii meeqaatan mana hidhaa keessa gattee dhiistee biraa deemte arrantana baradi dabi torba boda shirriyati tataturte oromo gabrumma jala tursise khasarana ti sabarra mudde oromo gabrumma jala tursise arra baradi dabi torba qeyron kate warraqsa gaggeysite dina ati wajjin firomte jilbi fachiste ango masara khilo afuri oromon ol sente dumfatte توفتا في ملان دينن توكو توكون خرار ميسا إساني ديمو جرو إسيتنا فالليسو في هونجي سوداف إسيتنا فالليسو في هونجي سوداف أبا إسبات فادا وجين سوداني توان أفيلا تورتي نيتي بياتي أمتا نياتشستي أورومو والين دويتي هاريتي وياني نكا هاريتي خبستي خاتو تاسي سوداف biyya galuudhaaf boorsaa kee kaduraanuu qophaa'ee taa'u jiru fudhattee galuudhaaf siifi warri deemu warri harka keessan dhiiga harkaa qabu hundinuu oromoon isinirraa gumaa baafachuu teessi lafa oromiyaa keessa sossootanii numan jiran oromoon yoo dhugaadhaan ilmaan jaarraa abbaa gadaa jiraattan yoo dhugaadhaan ilmaan jeneraal waaqoo guutuudhaa jiraattan yoo ilmaan dachas jiraatan yo ilman barukum sada jiraatan shira isatu barukum sanyate shira isatu barukum sanyate yo ilman oromoda khadugadan hiyesime qamanaydat irra abada be jiraatan yo ilman oromoda khadugan qabsoda millisin ramurame harkisin ramurame ejjisin jamt gurrisin jam manayda kaysa chafaqamtani dalu hanqatan ijaan arku hanqatan jiraatan yeroon isin gumaa baafatan amma yeroon isin gumaa baafatan rabbiin biyya isin yaafitu rabbiin biyya isin yaafitu maaliif ammaan tana oromoon laala obbo Baqqalaa Garbaadha haasawni dhiyootana godhu jiru nuti OFC OPDO jechuu waliin dhiisne ilmaan oromoo jennee waliin qabsaa'aa jirra haasawa akkamin namatti tolu dhuga ilmaan oromoo jaanii waliin qabsaa'u jiran ilmi oromoo masaraa seennaan qabsoo waliin qabuu dhaabanii waltinnisuu eegalan wal cinaa dhaabbachuu eegalan namni siyaasaan beeyne obboleessaan qabsoo qaba akka leencoo lataatti oromoon qabsoo qaba namni siyaasaan beeyne obbo Baqqalaa Garbaa nuti qabsoo waliin qabuu dhiisne ilmaan tokko jennee obboleeyyen tokko jennee waliin yaa'aa jirra je arra humniti oromoo ka tokkoomte kun humniti arraantana lammaa magarsaa jalatti hiriirte tun deeggarsi Dr. Mararaa fi obbo Baqqalaa Garbaa faan OFC biyya keessa qaban kun olaantummaa biyya keessatti aangoodhaan gonfachaa utubaa barcumaa lafa dhaabaa deemu jiru kun akka fashalu taasisuudhaaf waan abboo Isbaat faadaa wajjin Suudaanii walii galanii fixan hojiirra oolchuudhaan biyya dhaquudhaan tokkummaa oromoo keessa summii facaasuudhaan akka bareetti olaantummaa wayyaaneedhaan mirkaneessuudhaaf urmii amma maayyii isaa haftetana dalaguudhaaf deemaa jira wanni biraa tanni deemaa jiruuf takka hin jirtu maaltu amaddii damii torba booda leechalloo oromoo ta amaddii damii leechalloo ilmaan oromoo ta gaafa dardaraa dhabdeefsan leechalloo ilmaan oromoo ka gaafa dardaraa ka ceetu qabdu
خجيت درابات خجلجيت قبض نبدي بولي دان المانغن نيتي برابات سن أرمان قدوم ما دان ليجلو أرمو تمسي دقامي بيتي قبصاو ديمو ديمت هاتوتا يجو كريمينالوتا سبب خيسا نتي نمني ميك أدبا ميتا وجر سبب خيسا نتي هاتي ميك إلما وصور كوفيتو خنركي نوالم تجرتي سبب خيسا نتي جاران قبصو ملكيسو ددبي سبب خيسا نتي ملس قدادا أجيفمي سبب خيسا نتي جولين كماتا ما مكا غلقاو دندين كماتا ما مكا ساني غلقاو دندين ندبمي أرالي چلو مالتو تو إيغل منگود دويته بودا إيغا خسرا هركا قبطه ديموني إيغل تبودا خغافة دردرا أورمو غته برابات مالكا فرطه خغافة دردرا تياران ديبته المي سماخي قفاف لي چلوته أورمو مليون ميك أفخل لي چلوتين أورمو مليون ميك أفخل لي چلوتين أورمو لكويسان مانا كماتا ما دي بنتا كماتا ما لكا أمتو تمنى إدا خيسا جرتوف خل لي چلوين أرى ورقب سواجرو خكا ورا دبلي سما أورمو خيسا قب سواجرو خغافز منا إدا خيسا ترى أتي منا خيدا خيسا ديسته ديمت ميك آتمي تو جراران ترخاتي إبسا برافوته ديمت سن ميك آتم خكا أتوم سا خامل دبلي سما أورمو جلجرو abdi kakkasi meeqaatam mana hidhaa keessa gattee ilmeessummaa qofa biraa fuutee deemte arraan tana duba urmii teetanaan leencalloon oromoo ta gaafa dardaraas hin qabin jaalalti sabaa ta gaafa dardaraas hin jilbiifachiisin jaalalti sabaa ta gaafa dardaraa wareegama isaaniin akka kafaltu sin taasisini biyya nuti bulchuun dandeenyu jettee ga'umsa biyya bulchuu nuti qabnu yettee waa hunda mootummaaf kannitee xayyaaraan biraa baate ilmaan hiyyeessaa gaara keessa waachiste arra dullumatanaan arra ulmiitanaan arra maaltuu silaaleeyse mutaanarra oromoof silaaleeysu kuneessaa dhufe quuqaanarra oromoof si quuqeeysu kuneessaa dhufe eeysaa arraan jedha obbo Lammaa fi Abiyyi hongeessuudhaaf deemta jechuudha. O Dr. Abiyyi fi Lammaa Magarsaa hongeessuudhaaf deemta. Tokkummaadhaan uummata Lammaa Magarsaa jalatti hiriiree jalaa qooddee shira bartee shira urmiin si leenjisteen shira urmiin tee si leenjisteen shira muuxannoo urmiidhaa horteen joollee har'a ilmaa abbaa taatuuf Lammaa Magarsaa ati abbaasaati maantana Dr. Abiyyi ati abbaasaati joollee ati abbaataa yookiis ilmaan obboleeyyan quuxuusuuteeti joollee abbaataa tuuftana biratti wanni arra silaaleeyse hadooddii abbaati moo hadooddii abbaatu silaaleeyse jaalala oromootu silaaleeyse ati bar warra amaaraa Dr. Chichasanii wajjin bara 1972 nama oromoon gosaan wal jaartee jirti tokkummaa oromoodhaa balleessuudhaaf gaara seenuun qaba yookaan ummanni oromoo jee deemu kun walabummaa fi abbaa biyyummaa isaanii mirkaneeffatani shariikan kiyya ka ijaata shariikan kiyya ka mi'eessoon isinis qabsoo Itoophiyaatti fufaa anjara keessa seeneetiin akka isaanii milkooyne taasisaa jettee deemtee bara ragaa viidiyoo isaanii wajjin akkasitti waliin jettee jiraami ka isaanu harkarra siidhoon arra milkooytee bagaas deebite sinjaanii gaafa oromoon karaan qabsoon si wal dhibee humniti oromoodhaa bittinnooyte callistee tasgabboytee gammachuudhaa fi dhadhaa garaan si dhugee harabaafachaa turtee gaafa oromoon gabroomte lash jettee teeysee wiskii keeqaa godhaa turtee qabbanti kasitti hin dhagaamin gaafa oromoon meeqaatamiin hidhamaa ajjeefamaa barattoonni meeqaatamiin hidhamaa ajjeefamaa reebamaa ture ka guyya tokko quuqaan oromoo gabbaasee sin dubbisin arra qeeroon kaatee abbaa biyyummaa oromiyaadhaa mirkaneeffachuudhaaf sochii oofnaan quuqaan mutaanarra miila kee keessa si seenee biyyattiin galasi jechisiisu jiru kun ka eessaa madde ka adooddii sabaarraa madde namni adooddii qabu gaafa lammiin boochuu bar lammii bira deema gaafa lammiin boo'icha qoorfattee guddinaa fi misoomaa fi daandii takkarra taayaa nu jettee wal gorfachuu jirtuu miti barka lammii bira deemu
Gaafa Oromoon akkaan ajjeefamtu bar lammiidhaaf dirmataa namni lammiidha. Har'a Oromoon harabaafachuu eegallaan ajjeefamuu dhaabnaan hidhamuun xiqqaannaan qabsoon Oromoo akkanaan yoo Lammaa fi Dooktar Abiyyi itti fufan abbaa biyyummaa Oromiyaa illoon giran gabaabsinee laallu dheereessinee yoo laalle abbaa biyyummaadhaa san mirkaneeffachuuf teessi Oromooni isii tana laandeennaa lama carrashaa ጊዜ ማባከን አለብን ጀቴት ከደማ ጅርቱ የተከፈሉት ዳጎስ ያለ 5 ሚሊዮን ዶላር ሸነን ሱዳን ሲከፈለም ያልተመነዘረው የ5 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክትን በመያዝ ወደ ኢትዮጵያ በመንቀሳቀስ ላይ ያሉት የቀድሞው የኦነግ አባል አመራር ሳይሆኑ የቀድሞው የኦነግ አመራር መስራች ያልሆኑ የኦነግ መስራች አይደሉም። ሌንጮ ለታ የኦነግ አባል ነበሩ እንጂ የኦነግ መስራች አልነበሩም። የተዛነፈ ታሪክ ወረቀብሶ ኦሮሞ አከም ከሳርቱ ሲኤርገቴቱ አደቢሊሱማ ኦሮሞ ኡምቴጄ ሲያ መመለ ኦሮሞን አደቢሊሱማ ኦሮሞ ሲ ኡሜጄ ሲኸኒቱ ተከንጅርቱ የቹ አባሲ ኸኑ ጅራና ነማስኑ ትንቀበሉ ኖ ጀናን ጀቹ ሌንጮ ለታ ቀድሞ ታጋይ አልነበሩም። የቀድሞው የታጋዮች አስገዳይ ነበሩ። ሌንጮ ለታ የኦሮሞ ትግል አኮላሽ ነበሩ። ሌንጮ ለታ የኦነግ አመራር የኦነግ ድርጅት ያዋቀሩ መስራች አይደሉም። በኦነግ ውስጥ ገብተው የኦሮሞን ህልም እንዲበክን ያደረጉ ግለሰብ ናቸው። የኦነግ አባል ነበሩ። በኦነግ አመራር ውስጥ ነው የገቡት እንጂ የኦነግ መስራች አይደሉም። የኦሮሞን ህልም እንድታከሽፍ የላኩ አምባሳደሮች፣ የኦሮሞን ትግል እንድታኮላሽ የላኩ ወዳጆች፣ የኦሮሞ ትግል ከግብ እንዳይደርስ የኦሮሚያ ህልም በክኖ እንዲቀር እንድታደርግ የላኩ ወዳጆች የኦነግ መስራች የሚለውን ስም ላንተና ለዲማ ነገዮ በሚሰጡበት ጊዜ መቼም ቢሆን እኛ አንቀበሉም። ኪጂባ የነየቹኑት ተካ አባኦን ኡምነት አባኦን አደህርቴ አደቆዴ ወለጀሲሲስቴ አከይሲ ወልዶይቱ ታሲስቴ አከቀብሶን ገነማ ሃዮን ዱጋዳሰን ገልመን ገኘ ጎቴ የቹዳ አከቀብሶን ኦሮሞ ፈሸለይስቱ ታሲስቴ የቹዳ አከ ኢልማን ኦሮሞ ኩማተም አለካውመን ጎቴ የቹዳ የተረገሙ ጀቹዳ የተረገሙ ስለዚህ በኢትዮጵያ ፊሲንተው ኻኒ ፊሲንተው የቹኒ አኩመ ፈደቱ ወኒ እኒ መብየት ደሙፍ ልክት ኦሮሞን ቢያጅርቱ ወኒ ቤኩ ቀብደን $5 ሚሊዮን ሳውዘርን ማሊ ሱዳኒት ከና አባይ ስባት ኢሳኒራ ፉዳቹዳ ማለቀ የቹዳ ወሊ ገልቴ ጋፈ ሱዳን ደቀን ጎደን ከማለቀት ፉዳተን አከቲ ኦሮሞ ተነብት ነይሰኒ ውምነሲ ተናደጨጨብሰኒ አደዳ ኸኒረት አከቲ ኦሮሞ ተነፈሸለይሰኒረት አካ ውምነ ቀይሮ ተነበለይሰኒረት አካ ውምነ ቀይሮ ተነጭና ቀይሮ ቢራጃሩዳን ማሊፍ ኢሳን ቀብሶ ኦሮሞ ፈሸለይሱዳፍ ዳበስ ጭነጃረን ሙጠኖ ኢሳኒራ ገሬን ሙጠኖ ኢሳኒራ ገሬን ጀቹ ዳባ ኦሮሞዳ ፈሸለይሱዳፍ ጊዜ ሁንደ ዳበስ ጭነዳበን አመሌ ቀይሮ ቢራ ፌክ ቀይሮ ኢልማን ኦሮሞን ተይን ታፋን ኦሮሞ ዱበቱ ተከሳ የቹዳ ቀይሮ ኢልማን ኦሮሞን ተይን ታፋን ኦሮሞ ዱበቱ ቀይሮ ኦሮሚያ ብሊሶምሲነ የተ ኢትዮጵያፍ ሞርሚቱ ቀይሮ ቀብሶ ኦሮሞ ገልማንገይዝ የተ ቀብሶ ኦሮሞ ኛቱ ቀይሮ ከሲ ጃሩዳፍ ደማ የቹ ማለቅኒ ወኒ ከፈለሜፍ ተናፍ በከራ ዱፈት ደቡ ቀባ የቹ ጆሌን ጉመባስ ብየከይሳ የቹዳ ዳቦኒ ሂደኖዳን አመንተን አመነየተን ዳብኒ ጃራ አባ ገዳ ኸረብያ ገላ ዳብኒ ጃራ አባ ገዳዳን ወግ ረቢን ጀነታና ቀነነይሱ ዳብኒ ኢሳ ፊዶን ዶኸተኒ ታው ጅርተን ከሚዲያ ረገባተኒ ተካን ዱበቲን ከሚዲያ ረገባተኒ ተካከነ ከስንጀይን ወሪ ዳተኒ ብየከይሳ ጅርተን ሁንዲኑ ወሪ ብየወላ ጅርተን ሁንዲኑ ሌንጮ ለታ ገሉፍ ደማ ገላ ጀለ ደዋን ኢሳይሲን ጀለ ገላ
guma jolle teenya rabasa guma jolle teenya rabasa isa fi fakkaatota sani hunda jechu nulleen jalagalla jechu nulleen si jalagalu teenya Oromiyaa irra walarkuu teenya nulleen si jalagalu teenya qabaddaanaa ta'an nulleen si jalagalu teenya hadheeffata yoonaan gumaana dhiigammadaa sirraan baasne anangaasaadhaa miti yoon gumaa obboleeyyan kiyyaa sirraan baasne annamaa miti qabsoon inni deemuu fashaluudha qabdi jechuudha qabsoon inni fashaleessuu deemuu fashaluudha qabdi ilmaan Oromoo meeqaata makka fixetti arra samiin Oromiyaadhaa ta Oromooti dachiin Oromiyaadhaa ta Oromooti namni dhiiga Oromoo dhangalaasee lafa Oromiyaa keessa deemee sossoo'uun qabu namni dhiiga Oromoodhaatti taphate lafa Oromiyaa keessa deemee sossoo'uun qabu namni qabsoo Oromoo gurgurate namni qabsoo Oromoo adda hire namni qabsoo Oromoo bifa meeqaan adda qoode lubbuun takka baati lamaa miti itillee irrattuu ni duuti namni san lafa Oromiyaa keessa deemee niin hojjedha niin sossoo'a barri kun bara sanii miti bara helikooftariin akka fadhanii sossoo'anii miti barri kun ilma Oromoon masaraa keessa jira tanaaf isiniin jenna Abiyyi deeggaraa nuti we know politikaan gizee dhumatee ni beeyna jechuudha siyaasaan gizee dhumattee ni beeyna jechuudha taphatti aanu maalii ni beeyna jechuudha arra Abiyyi deeggaruun keenya furmaata silaalee corra fudhachuu qabnuuf nu deeggara jechuudha Dr. Abiyyi leencoo irraa eeguudhaaf nu deeggaraa jechuudha arra Lammaa Magarsaa deeggaraa turuun keenya Lammaa akka leencoo irraa eegu taasisurra nu deeggaraa jechuudha seenaa isaanii maqaa akka gaarii beekaniif wanni inni biyya deemuuf qabsoo isaan wal qabatanii yaa'aniin tan adda hiruudhaan abbaa isaayyee barruu sadiin Dr. Abiy kaase san Samora angorraa ka'uu deemu Suyyuun Masfin kaganaa ari'amuu deemu ummatatti keessa jiru kaganaa deemuu deemu ummata kana hunda wayyaaneedhaaf tumsa bahuudhaan wayyaaneedhaaf tumsa ooluudhaan qabsoo qeyroo fi bolammaaf asingaan qabsoo Dr. Abiy faan ammaan tanatti jiran akka hongooytu taasisuudhaaf deema jechuudha never ever carraa harkachuun qabu dhaabni ODF galuu baatu rakkoo teenyaa miti we are not against the organization nuti dhaaba ODF balaaleeffachaan jiru make it clear dhaaba ODF ilmaan dargaggeessaa joollee yakkarraa qulqulluu joollee yakka Oromoo irratti hin dalagin joolleen san dhaaba ODF fuutee yoo biyya galte ala wasaalan wal deeggarra warri akka hojjate dhaaba maqaa uummatee alaabaa Oromoodhaa tafeekaa uummatan san qabanii biyya galchuun dhaansaniin nama sobuun numan taane jechuudha numan taane arraan tana Oromoon hundi bartee jirti Oromoon hundi arraan tana bartee jirti alaabaan dhugaadhaa akka tana taate alaabaan dhugaadhaa akka tana taate alaabaan ganamaa akka tana taate ilmaan Oromoo hundi baranii jiran arraan tana this is the truth kana dhugaan jirtu alaabaan Oromoo qulqulluun shayxaanni keessan seenin alaabaan Oromoo qulqulluun Oromoo wal nyaachisuu irratti qarxaasni ittiin dalagamin alaabaan Oromoo qulqulluun ilmaan Oromoo hongeessuu irratti qarxaasni ittiin dalagamin alaabaan Oromoo qulqulluun ilmaan Oromoo hongeessuu irratti qarxaasni ittiin dalagamin alaabaan tana yoo madadasii kana lakkooyte abbaa 10 qarrisii 10 naannoo 10 nibsiti qarri xixiqqaan jalaa kunis 10 naannoo 10 nibsiti jechu lafa Oromiyaa 10 nibsiti wanni duraanuu 1974 as gubbaa urjii kaayaniif በሶሻሊስት አመራርና ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ሶሻሊዝም መጽሐፍና አመራር ዩኒቨርሲቲዎች የተማሩ
የማርክሲዝምና የሌኒኒዝም አቀንቃኞች ስለሆኑ ነው። ቀብሶ ኦሮሞዳ ተነራ በከልቸረት ዱንፈነቹ ኦሮሞ ገርሲፈቹፍ በከልቸ አስራ ኡርጂ ኻን ኤደደሲ ኩዳተከን ከና ኤደደሲ ኩዳተከን ተና ቀረሲ ከነ ወልቂጤሰኒ ወኒ ጅጅረኒፍ ናኖ ኩዳተከን ኦሮሚያዳ በለይሱዳፍ ናኖ ኩዳተከን ኦሮሚያዳ በለይሱዳፍ This is the truth flag. Alaban dugatana. Alaban dugatana jechu. Alaban inni qabate deemun fake nisan. Alaban inni qabate deemun fake nisan. Ogu malif an urji san infadu rain kase. Urji san yolaltan yellow party kun yolaltan qarrisi kun akka jirutti walqixa. لالا قرسي اكجرو قري والقطا قرسي كجرو والقطا يولا كويت بي ايثيوبيا غوتو كيس مغالا جرتو تاتي يچو هوغولا كويت قرسي سنوندي غولا كويت بي ايثيوبيا مغالا سي كيس جرتو تاتي يچو علابا فيكي لينچون قبته بي يغلو ديمون هوغولا كويت قرسي كنا هوندا مغالا ايثيوبيا كيس جرتو تاتي يچو لكويسا مغالا ايثيوبيا تيوجي والقطا مغالا غرغدوله واني ارجي رخايف ور بيات نبيكو قبايچو جولن جرا باغدا جولن كاوا اودا جولن جنرال واقو غوتودا جولن حسين بونيدا جولن ابسو اورومو رتي ارسا غدا كفلا ترتن علابا جنرال كمال غلچودا كولونيل اببا غرسودا خربيا علابا تدقبتني قالوا قبن دوان لين چودا إسان كنا دوان لين چودا إسان كنا دكتور أبي موميچي منسترا خبجمو دكتور أبي أحمد موميچي منسترا ونينو تي إلامات سيدي گراج الروف ونينو تي إلامات سيچنا دابچاج الروف جو متا يكاندي كمي فيك أبسو أتغوتو سيفاش ليسو بربادن سرّا ايگو داف نياغرا قبدو بولما وجي مقاسي بينوف يوك أبسو تجرتو تادا دوغانين گلمانگا يتي خيات دوتات جنرال كمال گلچو تي في كولونيل أببا گرسودا گلچ خربيا جولي أورمو يچا بيابات جولي قبسو أورمو تي يچا رورفما أورمو دا ديدا داف بيابات آنگو گدو سنگتني اوسو علمان أورمو انفتن اوسو قبسو أورمو انگرگرتن ديماني قبسو أورمو دقنسن إسان سن بيا گلچي قبسو اتسا بيا قيسا ديبس سانتوف نجاسي باسوتا سانتو نجاسي باسوتا جنرال كمال گلچو تي في كونريل أببا گرسوفا جرخنا قبيتش گلچ جرخنا قبسو سن كيسا تتعد إسان سنيتو وان شنه وان اوديه في ناس ديما وان لينچو لتافانا سين ديما كان خوندا ورّي لالي فنفتيس الرابيكو إسان كان يجو أركاني جران وان إسان تنبيخاني جران إيغا قبسو أورمو غرغروتي وياني دان إلمان أورمو في چسيسي أكا فده تياران به مليين ميك آتم نياچا به أما اللي ديوتنا يرو غباب دو خيسا مليين شن سوداني تفودته أكاتي قبسو فيكا كيرودا تجارني قبسو أورمو تن هونجي سنيران نميچي دلقو جر بياتا كغلو حيا مميف ورّي أورمو هيچا بيابه قلقلون أورمو في دابا أورمو رتي يكن دلقين قبسو بيات ديبو دا قباني سيفي وبولما داف غاچنا هيگريتي يچو غاچنا هيگريتي إسان كناس گلچو دندو قبدا يچو تو بولن چو دامو بيتو بيت ملي سري جنكولن بيتو بيت ملي سري جنكولن إلمان أورمو دا خم بيجي خيسا جرتن أرانتنا لفا هررگي خيستي لفا خنبولچا خيستي لفا غارمولتا خيستي لفا فديس خيستي هررگي تنا خيستي منافي هوري بكتي ولين گوبن
onan gosan qeedan naannoodhaan Harargee lixaa Harargee bahaa Marreedhaan akkasi kitifanii akka warru ilmaan Oromoo Harargeedhaa kun wal jala yaane kataasisaa ture Leencoo Lataati. Ulamaayii sheekota akka qalan akka dabamsiisan akkaanii fi gorra'anii ulamaayii tana qottoodhaan mormarraa guuran ajjeesan taasisaa kan ture Leencoo Lataati. Leencoo Lataa wal diddaa amantiidhaatii fi Oromoon amantiidhaan akka walitti kaatu taasisuudhaaf nama biyya galuu ta'u yoo Leencoon biyya seene qabaddaanaa ta'a yoo namni Oromoodhaa amantii walitti hin kaane ni gartan. Leencoo lafa Oromiyaarraa dhabamsiisu ODF ijoollee xixiqqoodhaan biyya galu. Leencoon lafa Oromiyaarraa dhabamuudha qaba. Dhabamuudha qaba. Abadan lafa Oromiyaa keessa deemee daagmanyaa sibkatii isaa tabareessan ilmaan Oromoo irratti oofuudhaan tokkummaan Oromoodhaa akka hongoytu tokkummaan Oromoodhaa akka milkooyne taasisuu irratti hojjechuu ittuma dhiisuu hin qabnu jechuudha. Abadan itti dhiisuu hin qabnu. Qeerroon har'aan tana lafa hunda keessa jirti. Keessaa'uu ijoolleen murtii guutuudha. Ijoolleen gumaa baas. Qeerroon ganamaa ilmaan qeerroo ganamaa warra abbootiin teessan mana hidhaa keessa dhabamte. Warra abbootiin teessan qabsoo Oromoo keessa akka malee ajjeefamte. Ijoolleen ulamaayota kan manaa fi horiidhaa fi kanaan ibidda isinii kaayan. Warri arraba isinirraa guuran. Warri gurra isinirraa guuran. Warri harma isinirraa guuran. Warri morma isinirraa gorran. Gandi san hundinuu qeensan hundinuu gosti san hundinuu Leencoo Lataadhaa biyyatti isiniif galuuf deemaa barbaaddachuu qabdanii jechuudha. He is a genocide ilmaan Harargee irra nama raawwatee ba'e jechuudha. Genocide ilmaan Oromoo irra nama raawwatee ba'e. Genocide ilmaan Oromoo qabsaa'aa Oromoo irra nama hojjetee ba'e. Genocide ilmaan Oromoo irratti nama hojjetee ba'e jechuudha. Tanaafuu bakka jirtanii qabsoo inni deemuu fashaleessuu irratti hojjechuudha qabdan jechuudha. Hadooddiin isaan maanta kara biyyaa ooftu ani hin arku. Hin arku. Maali mee hadooddiin ammaan tana urmii tanaan. Urmii tana